أو وقتك أو وقالم أو جي أمراس ودان كومنتي كسلالي مش كبوي مدي كومنتي كسيو لالو نيمبو يعني ما لي فري هدوتا كان مرة رمتني هدوتا كغلطهما ربين كسن إن شاء الله وري أكاكياتا جارسكي سنرق أدى فقط نجرت رجل جتشورا ربين بكتكت ولدي سن هادي بسو ندن دا ربي أكلماتي متي نهون دخينا yaada muraada keenya nuti bakka takka nu haa deebisu namni bakka takka jiraate tolaachuudhaaf nuti akka walitti kiyya. Kanaafuu hedduu takka ulfaata. Wallaahi rabbiin alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri aabbiin achi gahee jettanii amma adda isiniif ka deebisuu dhufe aabbiin achi gahee jettanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوت ماتي أجابو شو نجن كيسان بدارا جرتو جباتو بلي وانتي يبقى نجيا تاتا نسدين جتا أنس نجيا كي يغلط ربي سووتي رمضان ببدين جرا إيغا مدي بإيدين جرا واحد دوتو ميديا ردي مجرا قسم اللي واحد دورا ربتشون بربادة قروا وان تكتي بيتشا حكا wanta kan Somaalii yoo jettanii waa'ee Roozaati. Roozaa dubbachuu fedha. Waa hedduudha dhugaa dubbachuu wanni miidiyaa kanarratti deemuutti jiru. Immoo Roozaa wanni dubbadhu hamtuu miti. Keerimaan dubbadha. Ani Roozaa hedduun jaalladha. Hedduu takka kabajaani. Waggaa lama dura Roozaa kan hordofu jechuu waggaa lamaaf deema jechuudhaan akkuma biyyarraa ba'een yeroo jalqabaaf yennaa yuutuuba seenuu isii gaafa abbaa yaman irraa fuutee karaa abbaa wajjin karaa biyyaatti galan sana yeroo sana akka wadaa waliin bu'aa ture jechuu hin dinqisiifadhee yeroo isin abbaaf haadha waliin geettu yeroo isin dhugaa dubbachuudhaaf baqaa hin beekan namoota hedduu wajjiste namoonni yeroo san beeytanii ijoollee yuutuubaroota yamanii keessaa Roozaan akka hangafaatti nama addaa. Nama kennama addaas qabu rabbiin kennamu dhiisii kennee jira bakka kan nama rabbiin nama hundaaf mataatti waan isaa kenneef. Roozaa garuu wallaahi laazim meetaa zabaa sinummaa maashaallah tabaarakallaa inuma jijjiirama mallisii jechuudha bakka mallisii achirraa namni feemasa ta'uuf hamala kaan fidaa harakaata kaan fidaa aayidiyaa kaan fidaa kaan buusaa kaan baasaa isiin garuu subhaanallah akkuma waggaa lamaan kan argirraa osoo guyyaa takka hin jijjiiramin amallisii akhlaaqnisii uffannaanisii dubbiinisii wannisii guutuun osoo hin jijjiiramin har'aa isii gahee rabbiin alhamdulillaahi bultillee jaarrattee agarree. Roozaa hedduun jaalladhan gaafa isiin Adaamaatti jirtu hordofaan ture gaafa isiin ijoollee koolanii fa'aa wajjin hojjettu hordofaan ture gaafa isiin bakka hin jiraa miti baaleettillee waa hedduu hojjettu hin hordofaan jechuudha nama ijoollee yuutuubaroota yemanii anseeran dhaggeeffadhuu fi seeraan hordofu keessa wallaahi Roozaadha. Hattaa kuulanii faayi baay'een hordofu viidiyoo isaanii maaliif yeroollee hin qabu ijoollee piraankii baay'isa warri yamanii waan ta'eef cinqii hin danda'u beekanii bakka hin dhaggeeffadhu yuutuubii keessa oolu baay'inaan yeroos waan hin qabneef jechuudha. Inna Roozaa tana hedduun dinqisiifadha bakka isiin gallakkistee waan obboleettiin tiyooyii dhufti natti fakkaata dafee gattu qabiidiyoosi wallaahi laazum hedduun jaalladha bakka. Uffannaa isiirraa qabee tasgabbii haasaa isiirraa qabee hojii isiirraa qabee min bakka hin akkaabbaddu hin laaffistu hin jabeessitu wasaax bakka maashaallah tabaarakallaa rabbiin irraan fudhatiin amala isillee hattaa namni gaafa heerumuun jijjiiramaa obboleewwan namni gaafa heerumuun guyyaa macidha isallee harakaata wayii godhaami wallaahi Roozaa hedduun dinqisiifadhe gaafa cidha isiisanillee jechuudha. Irraa dubbachuu barbaade wallaahi laazim dinqisiifadhee jechuu irraa dubbachuu barbaade gaafasiin dukkana keessa viidiyoo waraabdu san guutu dubbachuu barbaade inuma dhiise wallaahi laazim inuma dhiise maaliif hin beekan bakka waanuma kabajee jaalladhuuf waan yoo isirraa dubbadhe waan qirri jedhu faanatti fakkaatan beekan garuu ammallee hin beeku hammeenya fi miti dhugaa dubbachuuf namni miidiyaa numa walirraa haasa'a garuu wama kabajuuf hin dhiise wallaahi laazim. Har'as immoo kabajee jaalladhuuf irraa yaadamu takkitti kennachuuf tarmirraa haasa'uudhaaf hin dhufe. Yeroo sanillee cidhisiisan qallaallas nama jedhu bakka hin fakkeessitu bakka fakkeessaa hin qabdi yallabbatan bakka ofiin jechuu hin fakkeessitu waan hin qabne ofirra hin tuultu waan qabduun ittiin boonti manum sabaa qayyar. Wallaahi mallisiin jijjiiramu jiru taasifdansaa kanumaaf jaalladha bakka.
Inna gaafa cidhallee akkasuma tasgabbiin turte akkasuma gaafa abbaan manaa isii galullee hatataan baay'istuu hoyi hin qabdu gaana kana hin qabdu girrisaa kana hin qabdu bakka hita ragaaggalchiseeti wallaahi rabbiin numa kenneef kennama ajaa'ibaa kan isiidhaaf kenne ani jechuudha. Roozaa keessatti ilaalee wallaahi laazim bismillaa jedhe bakka lakkaa sixootaadha kennaadha wanni akka kanaa kun kennaadha jedhe warabbii kennaadha lakkaa kennaadha rabbiin. Amala rabbiin sii kenneen ala gaafa jiraattu ati harakaata jijjiirta akkuma anaaf sii namoota kaanii jechuudha. Ka rabbi sii kenne sanitti hin fayyadamtu. Gin kabiraa yoo fiddu sirra dhaha malli hundisaa bakka hin dhufaa. Gin ka rabbi sii kenne saniin gaafa baate immoo ka rabbi sii kenne saniin fiixa bahuu ni dandeessa. Rooza irratti argame tasgabbooyituu tiyya gaafa jaarsi galees hattaa. والله لازم أكره مجال سجلي وتتت جن تسجل إيه دس نجتي ورب الكعبة كلبنا مودات بسم الله الرحمن الرحيم ربي أمريزي حاد إيه رسو هدون جالت داني أكرمت نما يروجل كوا ميديا هنرا كيسن وقالم عمل لسانة تنجيرة من الروزا بتشان أرجع إن نجافة سنيلة جت وده حتى تام باي إسني وبلي وانتي كبجمتو hanga jalqabaa xumuraatti jechuudha nu wajjin turte hedduu natti tolti baazawii bakka fakkeessaa hin qabdu hatataa jireenya iccitii siin baastu garuu immoo bakka laayifii normaalii nu wajjin akka obboleewwaniitiin nu ilaaltee waliin deemti an wallaahi hanga yuutoopii banee yuutoopii roolii gad deddeebi miidiyaa irraa hojjechadhu kana jechuudha yoo naa guutte viidiyoo nama tokko laalee xumuree hin beeku hin laalus xumuree hin beeku viidiyoo roozatiin ala jechuudhaan. Naafillee guuttullee jalallee deemee koomentis maal hin jedhu haraa tiktookiin beeytan namoonni hedduun viidiyoo garaagaraa fa'aa waan haaraa fa'aa wanni jenna innaa sanni achi hin laalu viidiyoo yuutooppiin jaaladhu hedduu maal yeroo hin qabnellee baazii jechuudha yeroo hin qabu jechuudha. Keessaan roozaa sana garuu inuma jalqabaa ka isiisan inuma fixa bakka hanga isiin abbaa manaa isii wajjin turte kanallee hedduun si dinqisiifadha jechuun hin barbaada. Rabbiin umrii abbaa manaa hin kee wajjin si haa dheeressu adda baatanii rabbi walitti sin haa deebisu yeroo gabaabaa keessatti jireenya akka maddaa nama fageesse namoota wal jaalatan hedduu akka maddaa fageesse inshaallah namni kaayyoo qabu immoo dhugaa dubbachuuf daaraa o'allee ni habbuuqata daaraa o'allee ni hammaarrata. Keessa taraa nama kaayyoo qabu waan ta'eef kaayyoodhaaf inshaallah kan adda fagaattanii ji'a takka keessatti namni hamman wal jaalatu wal argee addaan fagaatu ulfaata garuu kaayyoodha kaayyoo yoo jettu ati bakka daaraa waan beektan hagin gubaa isaa daaraa sanillee harka irratti ni hammata jechuudha namni kaayyoof gaafa jedhu sila kana ta'eef rabbi yeroo gabaabaa keessatti abbaa manaa hankeetii wal si haa garsiisu yeroo gabaabaa keessatti bakka si yaaddanitti feetanuu Itoophiyaa irratti haalis ni mijjate feetanuu biyya Ameerikaa irratti haalis ni mijjate nama wal gahu rabbisin haa taasisu hedduun isin jaallanna hedduu isin kabajna roozaa akka kanarraa rabbiin isin jijjiirinii. Hordoftoonni keellee hundi akkuma anaa kana jedhee yaada kasitaa jaban akkuma anaa kana jedhee yaada kasi dinqisiifatanii bakka tasgabbiin kan kee uffannaan kan kee dubbiin kan kee akhlaaqni kan kee bakka akkaataan jireenya kan kee normaalii bakka namni kaameraaf jedhee waamee qasmasalaa oola kaameraaf jedhee waamee qolbaasee na kaameraaf jennee waamee hojjechaa oolle piraankii jedhan waamee yaala garuu roozan gaafuma piraankii hojjettullee piraankii adaba qabeessa hojjetti akka nama piraankii daangaa dabre kana hundisii hojjettu hin jiru jechuudha. Innaa hedduun dinqisiifadhaan roozaa baazawee hedduu akkasi dinqisiifadhuuf viidiyoo sirratti dalag malee hammeenya keetii miti obboleettii kiyya ammas rabbiin si haa dabalu akka kanarraan jijjiiramini nama inshaallah ilmee wajjin horee akaakayyoo babayyoo wajjin argu rabbi si haa taasisu jaarsa keellee rabbiin bultii tante bultii bareedduu tan jalqabaa fi xumurri bareedda rabbiin siif haa taasisu akka amala kan kee kana rabbii sirraa hin fudhatini inshaallah hanga xumuraatti akkanumatti itti si haa fufu haadhaaf abbaa hankeellee umurii siif haa dheeressu hedduus jaallanna jechuun barbaada bakka namni waan uumaa rabbi kenneen jechuun uumaa isaatiin kennaa rabbi ganam isaa kenne namni ilmi namaa kamuu amala rabbi kenneef qaba namni yeroo hedduu amala qaba amala kiyyisan hin fayyadamu maaliif amalli kiyyuu wayi namaa waliin na buusaa jedha amalli kiyyuu wayi namni na arrabsaa yoo namni na arrabse immoo an deebi'ee wayi nama arrabsaa akkas jedha yeroo hedduu amala kiyya rabbiin naa kennisan hin fayyadamu yeroo hedduu miidiyaa irratti maaliif qoosaa jaalladha yeroo viidiyoo waraabuuf deemu qoosaa keessa maka gaafa qoosaa sana xumure mootuyyuu maal godha
bakka shakkee keessaa mura bakka qoosaa san maaliif kennama kiyya ani qoosuun ani afaan kiyya arraba kiyyaa waan fedhe haasa'uun sun kennamu rabbinarra kaaye natti hin tolu bakka yoo qoosaa viidiyoo keessa waa haasayaa kolfaan dubbatin gin ani immoo haayu amala kiyya kana wayi namni narratti ni jedha namni wayi waanaan jedha jedhee raawwadhee miidiyaadha woo booda isaan waanaan jedhaniin dhaara jedhee keessaa mura wallaahi namoonni hedduun immoo amala san akkasumatti fayyadaman maaliif kennama kiyya waan ta'eef jechuudha osoo kennamni kiyya immoo qoosaa nama hin jaalane nama calliseetuma siireesii kana akka nama hundi siirees haasoo ta'e anillee siirees hin jedhee haasa'a wanni murullee hin jiru wanni qoosullee hin jiru jechuudha yeroo iddoo nama viidiyoo keessa kolfaaf qoosaa hin baay'isa garuu keessaa mura mudannoo qoosaa keessa makee hima amaluma kiyyaa beekaa yoo namni illee na bira jiru akkasuma kolfa jaalachuu danda'a gin keessaa mura miidiyaan akkasin fedhu jedhee kun immoo maal jedha agarsiisaree konfidensii nama dhorga waan qabdu sanitti hin fayyadamneeti waan harkarraa qabdu waan rabbi sii kenne sanatti osoo fayyadamte bakka neecharii wama rabbii sii kenne san qofa amalli kan keefeetu nama arrabsuu haa ta'u argitamee asli agartanii namni tuqee jennaan sirraan baha sirraan jechuu gin akkasuma namni jaalata maaliif amali isaattu san bakka kennama isaa saniin boonee jira inni arrabsoo saniin deemee jaalatame mee namni asli jibbuun jira inuma jaalata jibbe osuma inni nama arrabsu namni isa jaalata asli jechuudha argitanii miti wallaahi laazim kennama keessa waliin deema abboleewwan waan hin qabne waan rabbi hin kennine ofitti harkisoo osoo hin taane fakkeenyaaf ati nama kolfee taphatu taatee nama siireesii ta'e yoo jettu siireesiisu sirraan bareedu nama siireesii taatee immoo hin qallada hin kolfaa hin taphadhoo jette kolfaa taphni kan kee sirraan deemu bakka maaliif kennama kee miti waan ta'eef jechuudha silazii akhlaaqa waan rabbiin sii kenne sana wajjin amala rabbiin sii kenne sana wajjin yoo deemte wallaahi ni milkoofta jedhee yaadaa jechuudha anamma yeroo hedduu bakka kolfaa jaaladhaa qoosaa keessa makuu waan garagara gin sodaadhee raawwadhee viidiyoo san dhiisee raawwadhee viidiyoo biraa siireesiidhaan hojjedhee gallakkisa gin ufii fedhee osoo hin taane waan ufii kiyyaan feen ummanni haa fedhuuf gallakkisa waan san ummanni bakka asirraa wanni na tuqan hin jiru hin kolfine maa kolfisan jechuu hin danda'anii maal jedha isni galaami laal ajaja lubbuuti namaaf jedhee hojjetaa jira malee ufii kiyyaaf waan keessa gootti fakkaatu hojjetaa jiru jechuu yeroo sana isni galaamiti keessattuu miidiyaa kanarratti namoonni miidiyaa fayyadamtan hin beeytanii hundi kenna waan taasifamne tokko jechuudha kennama kan kee wayiitu jira gaafa jalqabu yuutuubii yeroo bantu sana waa wayiitu mataa kan kee keessa jira aayidiyaa wahii namarratti odeessuu ta'ee namarraa fuutee haasaa namaatiin deemuu ta'ee yookaan immoo waan wayii dawaallee haa ta'u waan gargaraa hojjechuu ta'ee yookaan immoo tuyyuu agartee waa wayii garsiisu waa wayii barsiisu yoo ta'ee yoo waan sana hojjettee chaanaala keerra gadi lakkisne waan biraa yoo gad lakkiste qirsi jedha wanni sun si keessa jira wanni sun waan keeti aayidiyaa uumaa rabbiin diiteelii isaa si kenne waan ta'eef jechuudha isni galaa miti innaa waan akkasanii sanii kennama wajjin deemuun waan rabbi namaa kenne alhamdulillah wajjin deemuun akka roozaa kana namarraa bareedaa jechuu barbaadeet ammalaa akka roozaa kana namarraa bareeda amma roozaan harakaat hiriyyaa feetee dabalamtee harakaatan qabdu bakka harakaata hin qabdu nasiibni isii bakka siidama fayyaalittii tana naman tuytu arrabaan hamaa hin dubbattu nama hin arrabsitu koomentii na arrabsan hin jettu namni koomentii si arrabsu hin jiru tasgabbuutu bakka huduu wallaahi laazim waan das nama jettu jechuudha subhanallah kennama isiisa wajjin deemte kaa hin rakkannee jechuudha istaayilii fiddee muudii jiriida fiddee harakaata fiddee waan akka diraamaa baxaabbaxxee waan isin gootu hin jirtu bakka baallaat waan qabduun deemte har'ala ta'ee alhamdulillahi namoonni hedduun ni jaallatan akkuma hin jaalladhu namoonni hedduun jaallatan ambaazawee namoota yeroo hedduu anummallee fakkeessaa qabaachuu danda'a madrii nama fakkeessan du'aaf jibba bakka sababa nama fakkeessan jibbuuf yeroo hedduu namoota hedduu wallola bakka akkamatti hin jibbaan irraa fagaadhaan jechuudha innaa roozaa nama lakkisiisan hin qabdu inni inja bakka kennama addaa isii karabbiin isii kennisanii fayyadamte kanaafiyyuu maashaallah tabaarakallaa jechuun hin barbaadaa roozaadhaa fi akkanarraa rabbi siin jijjiirini rabbiin immoo tuyyuu inshaallah hundi keenya akkanuma jaarsa keenyarraa fagaannee boonnee tumaan akkanumatti irraa waggoota laakkoofsiisuu jirra hunda keenya rabbiin du'aa hiikan keenya nu haa qeebalu aamiin siin jennaa jaarsa keellee yeroo gabaabaa keessatti taajaateessan karoora keessan yaada keessan muraada keessan isin guutee walitti isin hadeebisu akkasuma warri jaarsa keessan irraa fagaattanillee rabbiin isin milkeessa yeroo gabaabaa keessatti
keessatti jaarsa keessanii walitti isin adeebisu akhlaaq akka roozaa kanallee rabbiin ilmoota isanii haa kennu yoo isiniin kennin isin osoo qabaattanii ergitanii anani bareeda garuu yoo isiniin qabaatin anaman qabu ilmooti yaa haa kennu akhlaaq akka roozaa kan maaliif callistuu bakka naman tuuxu naman quuxu naman miitu wallaahi laazimani waggaa lamaan ka roozaa hordofaa jiru achi dura hin beekan achi dura ani hedduu miidiyaa yuutuubii hordofaan ture barnoota diinii hordofaa ture garuu waggaa lamaan kana biyya galee hanga deebi'e xiqqoo yaanni natti hammaatee jenna yuutuubii kanallee miidiyaa kana nu hordofaaf illee nama miidiyaa ta'ee jechuudha innaa kanuma wajjiinu ni hordofa bakka roozaa tana siidaa hordofa yeroo hedduu viidiyoo si hundi tokkocha keessaa dogongore si argeen beeku tokkocha keessatti si dogongore argeen beeku hanga bakka maal jedhee isin hima xumuraatti jechuudha wallaahi laazimani na akkasii hedduun jaaladhaan hedduun kabajaanii baazawee rabbiin nagaan jaarsiitu walitti adeebisu jaarsa kiyya gaafa biraa deemuun dana yaadachiiste jechuudha roozayyoo akkasii bootteen gaddallee hardhallee waliin bu'aa ture warabbii reefillee himmaan kan lakkuudha waliin gadi naqe jechuudha maal ani danda'u duruu yeroo hedduu diraamaa kan laalleef nama boohoyyoo arge waliin bu'aa saniif diraamaa hin laalu ani jechuudha hin jaaladhu fiilmii tokkocha inni hordofu hin jiru diraamaan an laalu hin jiru abadan hin jaaladhu bakka hin cinqadha waan ta'eef na bochisa waliin kanaafuyyuu roozaa wajjin har'aa godhee himmaa wajjin akkasanii koomentiin keessanillee nama bochisanillee galatoomaanii mana kanaa sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isin jaa obboleewwan xiyyaa isin jaalladhaa isin kabajaa galatoo maanaafillee hedduu na jajjabeessaa jirtan laayikii sabiskiraayibiin kiitibba kana hedduu na dabalee jira ulfaadhaa isin jaalladhaa nanillee wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu rabbiin akhlaaqa kenna haala amala kenna hundi kenna yinu haa tolchu